Shoyyaa maatii waaqaa kam jirtu nagaa araarri fayyaan eebbi waaqaa badhaadhi waaqaa isinii baay'atu bakka jirtanutti ardaalleen jaalala waaqaa ta'ee mata duree biraatiin barnoota wayii qabadhee dhiyaadhee jira. Barnooti kulleen barnoota yeroo isaatiif baay'ee barbaachisaa. Konfiyuuzinii adda addaa amantoota gidduu yeroo inni uumu keessumattuu dhaloota duubaan dhufanurra yeroo inni uumu dhaga'aa jirra. Kanaaf waan ayyaanni waaqayyoo na keessa kaa'ee na hubachiise hin darbadha. Barsiisaan hafuura qulqulluu barsiisaan waaqayyoodha. Hunduma keenya waaqayyoo waan kana akka hubannu gara dhugaa akka hafuurri isaa nu qajeelchu kadhata kiyya kallattumaan gara mata duree har'a qopheeffadheetti bu'a. Fedhaaf jaalala keessaa yoo ta'e waan kana share like godha namaan ga'a. Horsi dhikkuma fayyisaadhanii akkasanii sheer gochuun na gargaara. Amma kallattumaan gara barumsa kiyyaatti seena. Tokko na kenna. Alright. Barnooti har'a irratti dubbachuu fedhu daqiiqaa 20 maybe 25 can a Christian fall away? Can truly saved Christian fall away? Isa jedhu kontentiin kun Ingiliffaan qophaa'ee namoota tokko dhalooti hangiin kun rifeer godhulleen waan barbaachisuu fi afaan keenya deebisuuf illee yeroollee arganne so apology nama afaan Oromoo qofa dhageettanu. So gabaabumatti mata duree irraa dubbataarru kiristaanni dhugumaan fayye amanee fayye tokko fayyinna isaa dhabuu danda'a yookiin kufuu danda'a ayyaanarraa ka jedhu kitaabi qulqullummaan jedhe biblical response to once saved always saved doctrine. Namni takka fayye bakka yeroo hunda fayyeera barnooti jedhu jira. Keessumattuu inni bara kana akka malee nama burjaajessaa waan ta'eef isa kana waliin laallaa. So gabaaddumatti can someone truly believe in Christ and the latter fall away? A genuine believer, can they really fall away and then subsequently lose their salvation? This is a very critical question to understand. So isa kanarra dhaabbanne kitaaba qulqulluu yeroo qorqorru barreeffama qulqulluu yeroo qorqorru dubbii waaqaa kanu waliin ilaalla jechuun akkuma beennu fayyinni keenya karaa ayyaanaa karaa amantiiti. Kun ta'ee osoo jiru dubbii waaqaa keessa akeekkachi jajjabaan yeroo dubbatamuun dhaggina. Gara biraatiin immoo perseverance of saints akkasuma the limited atonement. Yesuus namoota muraasaa du'e warra filamanii qofaa du'e warri sun already haga dhumaatti itti fufanii hin badanu ka jedhu ilaalchi akkasiillee jira especially naannoo Calvinist kanan jira. Namoo akkuma isaa hubatetti qabata. We do respect view jiru mara respect goona garuu ani gama kiyyaa wannaan share godhu waan ani itti amanu. Just to confess first, once saved always saved viewun ko anilleen yeroo ta'e fudhadhee ture amanee ture. But dubarra deebi'ee baabilii wal qabsiisee yeroo ilaalu it's found to be is aligned with the biblical teaching. So views an amma dhiiseera kiristaanni dhugaa tokko kufee deebi'ee fayyina isaa dhabuu danda'a jedhee amana. So let's dive. So pointiin har'a irra ilaallu gabaaddumatti the main point understanding kiyya yoo ibse salvationiin kenna yookiin fayyinni kenna guutummaa guututti hojii waaqayyooti. Zero contribution in nami keessa qaba. It is 100% God's work and it's a work of God's grace and the sola gratia. Garuu kun ta'ee so jiru kitaaba qulqulluu keessa bakka hedduu
yeroo scripture yookiin dubbii waaqaa waarni nu godhu hima. Akkasuma akkana amanutti fayyinni keenya ayyaana waaqayyootiin dhuga'a. Ayyaana waaqayyootiin harka dhibba. Ayyaanni waaqayyoo sun garuu resist ta'uu danda'a jedhee amana. Ayyaana waaqayyoo sarraa kufuu danda'an jedhees amana. Akkuma Phaawulos warra Galaatiyaa akkamii ayyaanarraa kuftan jedhetti dhufnee ilaalla. Kanaafuu ayyaana seera waliin makuu, ayyaana waan biraa waliin makuuni ayyaana irraa kufuu akka danda'anu dubbii waaqaan dubbata. Kanaaf salvation is 100% God's work. It's a grace alone. And the human passively receive the gift of salvation via faith. Nuti harka duwwaa diriirsine fayyina kana passively wama contribution idoo hin qabaatin waaqarraa fudhanna harka duwwaa dhiyaanne. This is sola fide. Garuu gara biraatiin ayyaana kana reject godhuun fayyina isaa dhabuu fi 100% ammalleen faultiin namarra ta'a. Malee waaqayyo nama ta'e badii uume, nama kaan fayyinaa uume jedhee akkasitti hubadhu. So the fault is 100% on the person who rejected Jesus. So yoo kana jennu osaas yookiin once saved always saved barsiisi jedhu kuni gubbaa isaa yeroo laallu versoota jajjabaa qaba waan yaada kana support godhu. There are very strong evidence in Bible that shows our salvation is secured. Of course it is secured. Garuu versootuma san qofarra yoo hundoonne hiikoo kennine bakka namni takka amanee erga fayye dandiili gara jedhu conclusionii san kanama draw godhisiisu jira. Okay, waliin laalla. Garuu harmonize goone dubbii waaqaa gamana waliif finne hunduma yoo waliif qorqorre gaaffii keessa galaa jechuudha barsiisu kun. Kanaaf warri kun gabaadduma maan jedhanii once saved always saved teach that if someone is truly saved they can never fall away. Erga dhuguma fayye hin kufu yoo kufe immoo duruu amantii isaasu amantii sirrii mootii fakkeessaa ture amantii sobaati jedhan. Yoo kufe nami ta'e waggaa ta'e mana waaqaa keessa ture achi kaadee jennu whatever yoo kufe durumaayyuu amantii isaa sirriin ture jedhan. So kanaafi kun garuu maan kaasa kiristaanni mana waaqaa keessa jiru kiristaanni amane tokko amantii isaa sun dhuguma jenuun ta'uuf baachuu akkamiin beeka? What's the diagnostic tool to know that? Because haga dhumaatti cichanii dhaabbachuutti proof godha amantii waan ta'uuf the perseverance of saint yoo jenne that gonna be on last hour, on last day. So as a believers, what is our confidence or assurance we are one of the elect? Inni jedhu gaaffii guddaa kaasa jechuudha. There is no humanic way of confidence and to draw that conclusion. Waan kana an dhuguma warra filame keessa fayyeera jedhee namni tokko ifirratti akkam boqanne godha. Because waggaa baay'ee mana waaqaallee jiraatee namni tokko yoo kufe duuba deebi'ee dadhabe durumaayyuu hin filanne inni durumaayyuu fakkeessaa ture jedhu. Alright. So rakkinni ilaalchi kun qabu maani rakkoo inni qabu kakuu haaraa keessatti real warning to true believers must taken seriously. Kakuu haaraa keessa of eeggannoon jajjabaan jira. Of eeggannoon kun namoota fakkeessan of idonteene namoota amananii gooftaa jiraatanii yeroo kennamuun dhaggina. Akkasuma gara biraati immoo waaqayyo waa hin jirre tokko impossible waan ta'e fakkeenyaaf hin danda'u. If that is impossible, there is no point of warning people. Okay? Persist godha jabaadha cimaa aga dhumaatti dhaabbadha if eeggadha wanni jedhamu hin barbaachisu because it's simply not possible to fall away yoo ta'e jechuudha. Kanaaf inni kuni eeggannaa barbaada. Passageota warri once saved always saved kun fayyadaman yeroo fudhanne
by the way, once saved, always saved in kuni view namoota adda addaa keessa makee namooti baay'ee iddoon beekin bitatee barsiisa kana yeroo wal keessa itti jalaa makuu argina. Anilleen makaa ture. So I'm one of the victim of this teaching. So versoonni isaa itti fayyadamu maal fa'a? Once saved, always saved. Namni takka erga fayyee bakka dandii ka jedhu Yohaannis 10 irra ka jiru Yohaannis 10:27 gadi 30 yoo dubbifanneen dhagginamaan jedha. No one will snatch them out of my hand. Yesuusitti hoolota kiyyaa beekaa isaan sagalee kiyya dhaga'anii eenyullee harka kiyya keessa isaan hin butatu. Anaaf abbaan tokko abbaan kiyya eenyuyyuu caalaa jabaadha. Harka kiyyaaf akka abbaa keessaa eenyuyyuu isaan hin fuudhe dhaggitee Yesuus jira abbaan jiraas. There is no force on the earth that can snatch believers from the hand of Jesus. Kuni boqonnaa guddaa namaa kennaa dhugumallee jechuudha. Okay? It's true. Dhugaa hidhee amanaa. Kun jechuun Yesuus wanni jedhaaru outside forcing hunni biraa. Idoonu gooftaa ciccinu, idoonu isa jaallannu, idoonu isa bitannu, idoonu isa amanachuu itti ciccaa jirru hunni biraa harka Waaqayyootiif harka Yesuusiitiin nu hin butu jechuu malee nuti erga amannee amantii illaannee ayyaanarraa kufnee duuba deebinee baduu hin dandeenyu jechuu nuti ofi baasuu dandeenya. We can dhaggitee ayyaanni kenna, fayyinni kenna fudhatte sanii gatii dhooguu dandeetta, kennicha reject godhuu dandeetta, yookiin akka hin ta'in illee itti fayyadamuun you can mess it, useless godhuu dandeetta. Kanaafi inni kun kontekestii ala fuudhamee fakkeenya eenyuun harka Waaqayyoo keessaa nu baasuu we are done deal yoo jenne passage kana isolation in we interpreting it in isolation. So rakkina keessa nu galcha. So yoo amanuu dhabe namni tokko amantii isaa yoo dhiise kufuu danda'a jechuudha. Roomaa 8 irra yoo ilaalle malee maan jedhe nothing can separate us from the love of the God. Jaalala Waaqayyoo irraa wanni nu adda baasu hin jiru. Kun versii biraa warri koo itti fayyadamu. Egaa wanni nu Waaqayyoo irraa maaqee nu adda baasu hin jiru. So we are secured for eternity. We are just secured salvation in kennedha. Kunis ammallee wanni jedhaaru Paul is listing external forces hunnoota ala. Naggitee du'a yoo ta'e ari'atamuu yoo ta'e maanii yoo ta'edha malee nuti gooftaarraa dudda gallee deebi'uu hin dandeenyu. Amantii qannusan dhiisuun amanuu dhabuuni hin deebinu jedhaa hin jiru external force. Kanaaf kunillee of eeggannaa barbaachisaa jechuudha. So nothing outside of us can overcome God's saving love, but Scripture still warns against falling away through unbelief. Amanuu dhabuun akka irraa kufuu dandeenyu dubbiin Waaqaa nutti himti. Fakkeenyaaf ergaa Yohaannis 1:19 irratti versiin biraa warri kun itti fayyadamu ergamaa Yohaannis warra barsiisota sobaa dhufanii barsiisan teene barsiisaniin maal jedhaa isaan nurraa ergamanii garuu nu biraan turre keenyaal nabbaru nu biraan turre warri kuni warra ergama sobaa barsiisa sobaa qabatanii deeman kan jedhu kana isaan fuudhanii maal akkamii hiikanii so namooti sobanii yookiin namooti fakkeessanii waldaa keessa jiraatanii durumaayyuu warra fayyine kun nama hundaaf ta'a jedhanii generalize godhan jechuudha. Garuu bakka kanatti ergaa Yohaannis 1:19 irratti ergamaa Yohaannis barsiisaa waa'ee antichrist false teacher malee waa'ee universal rule waa'ee apostate warra ta'aniiti jechuudha. Gitee Maatoos 7:21 si'a warri gooftaa jedhan cufi maqaa kiyya yaaman cufi hin galanu Yesuus jedhee isin hin beekun irraa deemaa akkasanii jedhanii hiikan. Inni kulleen kontekestii ala hiikame. John is speaking about antichrist here. Antichrist jechuun warra Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu fooniin dhalachuu Waaqa guutuu nama guutuu ta'uu warri morman barsiisoti soba antichrist jedhama jechuudha. Okay. So
Garuu gara biraatti Luqaas 8:13 Yesuus mataa isaa maan jedhe, they believe for a while then fall away. Believe. Yeroo fi amananii achi yoo irraa kufanii jechuudha. Amanee namni kufuu danda'a. Amma Yesuus namni yeroo fi amana yoo jedhe feekii amane jedhaan jiru Yesuus. But his faith is just temporary. Wanni biyya lafaa wanni biraa dhufee yoo garaa isaa qabatu amantii kan reject godhee jedhee deema jechuudha. Then they are fall away. They believe. Akka biraatti itti dhumnee ilaalla jechuudha. So namni tokko amanee akka danda'u Yesuus nu dubbateera. Kanaaf kun if eeggannaan hiikamuu qabaa, fudhatamuu qaba. Amma gara warningii isa jajjabaa kakuu haaraa keessaatti yeroo seenu. These are the very serious warning about falling away. And these verses are no warning of fake believers. It's warning a genuine true believers. Okay? Walda abarraa waan ta'eef akkasitti yoo ilaalle gaarii. Galaatiyaa 5:4 irratti fallen from grace. Phaawulos maan jedha warra kana barsiisee yeroo inni deemu warri Galaatiyaa kun barsiisa Phaawulosiin fudhatanii gammadanii achi yeroo inni deemu warri biraa dhufee warri Judaazim jedhanu. Judaazim jechuun kun warra Yesuusitti amanne warra seera Yihuudootaa isa hordofanu. Kanaaf warri suni amantiin keessan kun hir'uu qaba. Ayyaana qofaan fayyuu hin dandeettan. Kanaaf dhagna qabaalle itti dabalamuu qaba. Grace plus law yoo gootan malee hin fayyitan jennaan kanallee haffi godhanii fudhatan warri Galaatiyaa. So kanarraa akka ka'e Phaawulos maan jedha akkamiin ayyaanarraa kuftane. They are already fallen away. Okay? Daftanii akkamiin kuftane. Ayyaanarraa namni kufe tokko jireenya bara baraa qaba jechuu hin danda'amu. If you mix up grace and the law, if you mix up grace and the work, you are fallen away because grace alone is the sufficient condition for salvation. Praise the Lord. Hebrew 6:4 akkasuma haga 6 yoo laalle maan jedha inni kunis namoota hafuura qulqulluurraa qoodamanii achiin deebi'anii fallen away warra kufanii. Nami amma feeki ta'e tokko amanaan feekiin tokko hafuura qulqulluurraa hin qoodamu. Dhoksaa hafuura qulqulluu nami takkaa if qoodameef achiin deebi'ee kufa. Phexros 2:20-21 irra maan jedha biyya lafaarraa erga baatan escape and then entangled again deebi'anii xalafamanii warra qabamanii jechuudha. Erga miliqaniin oolaniin duuba warra deebi'anii waan biyya lafaatiin kiyyoo keessa galanii. Akkasuma Ximootos 1:19 irra maan jedha shipwreck of faith amantii caccaba. Amantiin caccabaan sin fayyisu. Okay? You can shipwreck your faith. Shipwreck faith isaa nami godhe amantii isaa nami hurreesse nami caccase nami amantii isaa tuffate. Abbo wanni Yesuus jedhan kunoon hongeela jedhan kunoon maannaa godha baruu jedha nami jedhe you lose your salvation. Salvation is a living relationship between a believer and Jesus Christ, who is a vine, who is a source of our life. Okay? Inni madda jireenyaa ta'e Yesuus waliin live jireenya ta'e living relationship. Jireenya akkasii yoo qabaanne malee waan akka life insurance takkaa tikkeetti kuteera amdan digil waan jennu. Kanaafu fayyinni nama tokko securiidha ka ta'u Waaqayyo keessan securiidha. Amantii sanii haga cichee nami sun jiru securiidha. Kufaa ka'aallee no hin dadhannu cubbuu hunyu jechuu miti. Kufaa ka'aallee garuu Yesuusuma waammachaa garuma duraa dhiitachaa garuma duraa mixiittachaa deemuun kan fayyisu abdiisa godhachuu malee anta akka fayyeera. Kuni warningii kana cufa ignore gochuu ta'a jechuudha. We can fall away. Kanaaf jabaachuu qabna jechuudha. Kanaaf jabaannee amantii keenya dhaabbanne wal jajjabeessuu qabna. Yoo dhuguma falling away yookiin ayyaanarraa kufuun duuba deebi'uun fayyina dhabuun matuma hin danda'anne ta'e warningiin kun hiikan qabu. Because ayyaana waan irraa nami tokko ayyaanicha keessa hin jiraanne irraa hin kuftu. Okay? Waa hin qabne los hin gootu. Kanaafuu amantii keessan hin caccabsinaa jedhe namni kun duruu feekiidha amantiin qabu amantii dhugaa hin qabu jenne yoo jenne ta'e yoo dhuguma amantii hin qabne amantii akkamiin cabu wanni hin jirre hin cabu waan ta'e. Kanaaf versoonni kuni
walii galatti fudhatamanii hiikitti kennamaa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Versiin biraatiif isa kana baay'ee jaalladha. Versiin biraa waarningii kana moor ka cimsu Wangeela Yohaannis. Wangeela Yohaannis irra Yesuus maan jedhanii ani jirma jireenyaati. Ameen. He is the vine, we are the branch. Nuti immoo dameelee isaati, damoota isaati jechuudha. Fakkeenna kana fudhatee yeroo barsiisu dameeni jirmarra jiraate yookiin mukarra jiraate hidda sarra jiraate firii hin godhanne maal ta'a jedha abbaan koo hin muraa inni maal ta'a gara ibiddaa gatamaa jechuudha. Gara ibiddaa gatamaa jechuudha. Okay. Damichi maan jedha Yesuus? The branch in him or the branch in me jechuun nami feekiin Yesuus keessa ta'uu hin danda'u. This must be a genuine true believers. To be in him, it must be a true genuine believer here. So he's saying if a true genuine believer is in him, but not bear fruit or not willing, so the consequence is very scary. Abbaan mura ibidda gataa. So kanarratti waa'ee feekii branchii isatti qabatee jiru don dubbanne Yesuusi, he talking about a branch in him. That branch in him must remain in him. Must remain in him. Kanaaf nothing can separate us from Christ, that's true, but we can walk away from him. Okay, by lack of faith, by mixing up with the grace, okay, we can fall away from the grace and lose our salvation. So salvation is a living relationship. It's a living relationship. No rich want yeroo nyaata dhaggitee nyaataa soorataa dhugaa dubbii isaatiin hafuura waaqayyootiin renew ta'aa jajjabaataa gara fakkaattii ilma isaa guutummaa sanii guddachuuti malee takka andee edaanee hullee dinuwaan ብለን እዚህ ጋር ለመደምደም መጽሐፍ ቅዱስ እንትን አይሰጥም ኮንዲሽኒኑን ከነቹ unless we take like versi murasa in isolation fune yodo dubbanne male if we holistically gama mara bible adejiro yo walitti ararsine dubbifanne the Bible doesn't lead us to that conclusion. Kanaafi kan akkasii yoo hubanne gaariidha. Akkasuma Roomaa 11 irratti Phaawulos maan jedha Ayhuudonni damee isatti qara dhaabbatanii turan hin kutaman. Deebi'anii maal ta'e warri Ayhuudiin ta'in Gentaayiloonni immoo grafted in and cut off warri ta'an jiru grafted in warri ta'an jiru jechuudha. Akkuma wangeelarree gooftaan kennamaan jedhe Yesuus saba Israa'elitti yookiin Juushitti wangeela himee isa fudhatuu dinnaani mootummaa Waaqayyoo isinirraan hin fudhatanti warra ija si'i buusanuuf hin kennanti jedhe. So akka kanaan wangeelli gara azaabotaa nu dhufee gooftaa Yesuus fudhanne. They cut off and the Gentiles are grafted in. Kanaaf cut off namitti yoo ta'e Kiristoos irraa cituu mul'isaa jechuudha. So kanaafi Kiristoos attachitee nu amantii. We grafted in by faith. If we lose faith, so rakkisaa jechuudha. Takkatti amanneerra mana waaqaa dhanneerra maqaa dhu'anneerra numa fayyinaa yoo jenne ofuma jajjabeessuu malee bu'uura dubbii waaqaa hin qabu jechuu barbaadeeti. Kanaafi Phaawulos maan jedhe amantoota akkuma Ayhuudotaa sanii the believers, he warns the believer that if they do not continue in faith, they too can be cut off. Akkuma Jewish is cut off ta'u jechuudha. Akkasuma Yohaannis 15 irratti isuma kana reinforce godha jechuudha. Unfruitful branch will be cut off and put into fire. Kunama waa'ee fooniiti miti. Foon kiyya qofa adamama don ta'ini for already biyyoo deebi'a. What is being put into fire is our soul. Our soul. This is
very scary warning. Garuu waan nama sodaachisu yoo ta'e kana dhugaa dubbii waaqaa beennee amantii keenya cinnee akka ajiraannu finu gargaara maqaa waaqaa ka ulfaate haa ta'u. So what's my position? So ani akka barsiifamee guddadhetti from Lutheran background, from Maqaan Yesuus background, akki itti barsiifamee guddadhee fi akka ammalleen irra deebi'ee waan barsiifamee guddadhe san yeroo dubbisu hubannaa Baayibilii haga argadhetti we do not teach, we save ourselves, ofii keenya nu umiti ka fayyisu, and we don't keep ourselves saved. Fayyina keenyallee nu umiti ka eeggatu. Fayyina keenyallee immoo hojii hojjannee waan gaarii hojjannee fayyina keenya hin eenu. It is in God's hand. Okay? It's in God's hand. Kan barsiisnu yookiin kan hubadhu maan jennaa nuti ka fayyine ayyaana qofaani sola gracia. Amantii qofaani ayyaana san ka fudhannu amantii qofaani. We present our beg hand, empty hand. Karaan fayyinaa Kristos qofa sola Christu. Okay? But faith can be rejected. Grace in kuni rejected udanda. Faith can be lost. We can abandon our faith and the grace resisted udanda. Male waaqayyo bakka ati umama lafaati iyyuu filantetta ati inuma qaban. Dooma feetello teete. Cubbuma feetelle keessa yoo jiraatte ati inuma bakka inuma oolta. Why? Because you already elected. Logikii jedhu Baayibilii keessaa fiduun hin rakkisa. It's very hard. Yokkas ta'e wangeelallee himuun hin barbaachisu because namooti fayyanuuf namooti badan by default beekamu waan ta'eef jechuudha. Kuni barsiisa kitaabaa ani akkasitti hubadhu atilisa gammanaa galetti isaaf waaqayyoo hafuura isaatiin nu ibsu. Kanaaf a true believer can fall away. God saves us by his grace, but he does not force a person to remain in faith against their will. Amen. Kanaaf kana jenne gara dhumaa yeroo dhunnu common fear and application tip maa wanni goonu. Okay? Sodaataa jiraachuu qannaa birdataa jiraachuu qannaa akkasiimati. Warningiin kun ka kennameef of eeggannaan kun ka kennameef akeekkachiis kuni more Kiristoosii akka dhiyaannuuf hafuura keenya jireenya keenya nurture akka goonuuf more trust akka goonuuf more dependence irraa akka goonuuf more surrender akka teenuuf malee wanni nuti yaalii kennaan mala dhaanne wanni nu goonu jiru. Kanaafi more dubbii waaqaa beenne isa san keessa akka jiraan konsekwensiin jirulleen amantii keenya dhabuu konsekwensiin qabulleen akka beennuuf malee. It is in Christ, abdiin keenya Kristos keessa, in his word, in his promise, and his means of grace. Abdiin keenya ka jiru hophiin keenya as keessa jira malee bakka biraan jiru. So how do we remain in faith? Akkamiin amantii keessa turra yookiin akka haga dhumaatti akkamiin amantiin cinnaa receive the gospel dubbii waaqayyoo fudhachuun warri dubbii waaqaa hin dhaga'in carraa kanaan Kiristoos Yesuus fayyisaa cubbuu nama hundumaa biyya lafaa kana hundumaa fannoo irratti du'ee gatii kaffalameera. Gatiin kun tola nama isa amanee hundumaaf hin kennama. Nami isa amane immoo jireenya bara baraa qaba waan ta'eef warri sagalee kana haala adda addaatiin dhageettanu gooftaa Yesuus fudhadha akka fayyisaa lubbuu keessanii godhaati fudhadha. Abdii as keessa jira, jireenya as keessa jira, boqonnaa as keessa jira. Yesuus Kiristoos fayyisaadha. Fayyinni isaa hunduma kennaaf ta'a jechuudha. Dubbii isaa keessa turu. Stay in his word, nurture our soul, nurture our spirit. Okay, live in daily repentance. Guyyuma guyyaani araara galuun araara waaqayyoon kadhachuun seeking his mercy and grace laggitee ayyaana isaatii fi araara isaa kadhachuu araara mercy jechuun yoo balleessinelle balleensaan keenya sun konsekwensii akka nutti hin finne waaqayyo waansa akka nurraa hambisu ayyaanni waaqayyo immoo isa nuun malle akka waaqayyo nuuf kennu laggitee fayyinni nuun malu Kiristoosii waaqayyo nuuf kennu. Grace is unmerited gift and the unmerited favor of God. Keep trusting in Christ. This is the key. Yesuusitti amanu itti
cubbuu hojjechuu dandeenya, dadhabuu dandeenya, kufuu dandeenya. But still keep trusting in him. Move forward. If you fall forward. Okay? Akkasi malee calluma inni already fayyeera. Innillee tokko isaallee deemuun hin ta'u jireenya nama fayyee jiraachuun nurraa eegama jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yoo irraa gorre immoo garaa keenya jabeessuu qaba. Okay? Believers can't practice sin. Okay? Amanaan tokko cubbuu practice hin godhu. Dogoggoree cubbuu hojjuu danda'a. Yes. Garuu itti gammadaa, itti yaadee, itti karoorfatee cubbuu keessa amanaan jiraachuu hin danda'a. We are not licensed to practice sin as a believers, as a children of God. Amen. Kanaafi bifa kanaan jiraachuu qabna jechuudha. Do not make peace with unbelief. Argitee yoo shakkiin nutti dhufu akka namicha sanii gooftaa na amanaa amanuu dhabuu kiyyamaan kun na gargaara. Takka seexanni dhufee shakkiin nu rukuta. Argitee yoo inni shakkiin nu rukuta shakkii san keessummeessinee meditate goonee yaaduu donteene Lord help me, help my unbelief. Na gargaari jennee kadhachuuni fight godhuu qabna jechuudha. Okay, so the answer to falling away is not self-confidence. It is abiding in Christ. Beras meftemameni fi dhagite nyaandine nyaandezane sagale kan inneti kisuma gaggabaaba'anii wannoo jechuu donteene the assurance of our confidence is abiding in Christ. Whoever abiding in Christ shall have eternal life. So summary, the issue is not about God is faithful. God is always faithful. He is always faithful. But what we're saying is the scripture teach that a true believers can later reject his or her faith and then they can lose their salvation. The scriptures say yes. A true believer can lose salvation. That's a big yes. That is why we must remain in Christ, hear his word, and cling to his grace. Thank you for listening. God bless. Ebifama.